raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu adoolessa 5 bara 2024 isin dhageessisa. Waraanni mootummaa magaalaa Adaamaatti namoota hiriira mormii ba'an irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota nagaa galaafate. Aanaalee Bulee Horaa fi Galaanaatti manneen jireenyaa uummataa waraana mootummaatiin ibiddaan mancaafaman kanneenii fi kanneen biroos kan isin biraan gahu an Iftuu Galataati. Waraanni mootummaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti qabata ijaarsa seeraan alaa jedhuun bulchiinsi magaalichaa manneen jireenyaa uummataa diigaa jiraachuu hordofee hawaasa dallansuun hiriira mormii bahee irratti dhukaasa eega banee booda lubbuu namoota 5 galaafachuun beekame. Magaalaa Adaamaattis gochaan diigumsa manaa torban darbeerraa jalqabee kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, hiriira mormii dhimmamtoonni adoolessa 3 bara 2024 gaggeessaniin waraanni mootummaa dhukaasa banee lubbuu lammiilee nagaa galaafachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii ibsaniiru. Hanga gabaasni kun qindaa'utti raadiyooniin Dirree Shaggar eenyummaa namoota ajjeefamanii adda baafachuu baatus namoonni 5 caalan ajjeefamuun ibsameera. Kanneen kurnoota hedduun lakkaa'aman miidhamuun hospitaalatti wal'aanamaa akka jiranii fi kanneen dhibbaan lakkaa'aman immoo ukkaanfamanii hidhamuu maddeen mirkaneessaniiru. Odeessaaleen adda addaa bahaa jiran akka eeranitti manneen jireenyaa namoota 2,000 caalanii diigamuuf halluun akeekkachiisaa itti dibameera. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa tarkaanfii kana osoo hin fudhatin dhimma kana irra deebiin akka ilaalu jiraattonni kunneen gaafatanis deebii akka dhaban ibsameera. Kana malees biiroo pireezidaantii Oromiyaa dhaquun himannaa isaanii kan dhiyeeffatan ta'us bulchiinsa magaalaa keessanii waliin mari'adhaa jedhamuun akka deebifamantu himame. Bakka bu'oota filatanii biiroo muummicha ministeeraa biyyattii deemanis deebii akka hin argannetu himamaa jira. Irra caalaan namoota manni isaanii magaalaa Adaamaa keessaa diigamaa jiru shamarran biyya Arabaa deemuun humna isaanii gurguranii qonnaan bultootarraa lafa bitachuun mana ijaarratanii fi hojjettoota hojii humnaa hojjetan qarqara magaalaatti bahanii ijaarratan ta'uutu ibsame. Gama biraatiin immoo diiginsichi manneen namoota caasaa mootummaa keessa jiran irra darbee kan warra kaan irratti xiyyeeffachuu isaatiin adeemsichi tooftaa uummanni dirqamee mootummaa akka deeggaru gochuuti jedhamee loogiidhaan qeeqamaa jira. Gochaan diigumsa manaa kun magaalaa Shaggar keessatti kan jalqabe yoo ta'u, suuta babal'achuun magaalota hedduu wal gahuu irratti argama. Magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti sababa ijaarsa seeraan alaa jedhuun lafa qonnaan bultootarraa bitamanii manneen irratti ijaaraman hedduun kanneen diigaman yoo ta'u, namoonni harka qalleeyyii ta'an hedduun maatii isaanii waliin bakka bultii dhabanii jireenya karaa gubbaaf saaxilamuu maddeen ni eeru. Hannii fi loogiin guddaan qaamoleen mootummaa harka keessa naqatan sababa kanaan raawwatamaa akka jirus ni dubbatu. Namoota maallaqa kennaniif immoo osoo irraa hin diigin kan dhiisan yoo ta'u, namoota mootummaa waliin hariiroo qabanii kan miseensaati jechuun irra darbaa akka turan himameera. Diigumsi manaa kun siyaasaa fi saamicha gidduu galeessa waan godhateef namoota harka qalleeyyii maallaqa kennuu hin dandeenyee fi namoota sirna bilxiginnaa morman hedduu miidhuun eerameera. Boruu Lataatu qindeesse. Kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaalee Bulee Horaa fi Galaanaatti gochaa hammeenyaa waraanni mootummaa raawwateen manneen jireenyaa jiraattotaa ibiddaan mancaafamuun ibsame. Kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaatti waraanni mootummaa waxabajjii 30 bara 2024 manneen jiraattotaa ibiddaan gubuu fi qabeenya isaanii saamuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar ibsan. Maddeen akka ibsanitti waraanni mootummaa sababa ilma keetu bosona jira jedhuun
qonnaan bulaa obbo Roobee Labatoo jalaa mana gubuun beelladoota isaanii ooffatee deemeera. Waraanichi oomisha midhaanis akka mancaasee fi qarshii 300,000 mana keessaa jalaa fudhateera. Kana malees hawaasa naannoo sanaa hedduu abaa'oo shanee deeggartuu jechuun qe'ee isaaniirraa ari'uun ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni mootummaa adoolessa 1 bara 2024 aanaa galaanaa keessatti qabeenya qonnaan bulaa obbo Aduulaa Bariisoo mana keessa ture tokkollee osoo hin hambisiin guutummaatti ibiddaan mancaasuu maddeen aanichaa ibsaniiru. Maddeen akka ifoomsanitti sababa waboo soortan jedhuun manneen jireenyaa qonnaan bultoota aanichaa hedduu barbadeessaniiru. Namoonni manneen jireenyaa jalaa gubatanis obbo Areerii Gammadee, obbo Leencoo Gobanaa, obbo Goobanaa Oddeessaa, obbo Guyyoo Badhaasoo, obbo Juloo Adulaa fi kanneen biroo ammaaf maqaa isaanii hin arganne akka ta'an maddeen mirkaneessaniiru. Waggoota 6 sirni bilxiginnaa aangoorra jiru kana guutuu hawaasni kibba Oromiyaatti argamu dararaa hammaataa keessummeessaa har'aa akka ga'ee fi hammeenyi sirnichaan raawwatamu har'as itti fufuun hawaasa nagaa gaaga'ama lubbuu fi qabeenyaaf saaxiluu jiraattonni hadheeffatanii dubbatu. Hawaasa nagaa kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisuun jireenya baqaa fi gadadoof saaxiluu maddeetti dhaloota abdii egeree ta'e hedduu karaatti hambisuun kan hubatamudha. Seelii diinaati jechuun namoota nagaa dhimma siyaasaa keessaa qooda hin qabne hidhaa fi ajjeechaaf saaxilaa akka ture raadiyooniin Dirree Shaggar yaada jiraattota kanneen waabeffachuun gabaasaa turuunsaa kan yaadatamudha. Boruu Lataatu qindeesse. Oduu har'aa xumuraatiin gochaawwan nama hiisisuu fi hiiksisuutiin saamichi guddaan lammiilee irratti gaggeeffamaa jiraachuun ibsame. Kutaalee biyyattii adda addaa keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa jedhaman caasaa tikaa jalatti garee ofii ijaarrachuun gochaawwan nama hiisisuu fi hiiksisuu akka madda galiitti fayyadamaa jiraachuun ibsame. Namni eenyummaa isaanii ibsuu hin feene tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gochaawwan seeraan ala nama hiisisuu fi hiiksisuu adeemsifamaa kan jiran yoo ta'an keessumaa magaalaa Shaggaritti haala seera qabeessa fakkaatuun gochaawwan kanneeniin ifatti namootarraa maallaqa saamaa jiru. Anumtuu qarshii 150 kaffaleen obboleessa kiyya baasise kan jedhan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kun hannii fi saamichi caasaa mootummaa raawwachaa jiru daangaa darbuu dubbatu. Qaamolee nageenyaa fi caasaa tikaa jala guuggachuun gareewwan ijaaraman namoota dandeettii maallaqa gaafataman kaffaluu qaban qoratanii caasaa diinaati jechuun milishaadhaan qabsiisanii mana hidhaa galchaa akka jiran dubbatan. Gareen kun maatii nama hidhamee bira deemee akka waan yakka guddaa raawwatetti dhimmisaa sodaachisaadha, rakkoo irraan gahuu malu jechuun maatiin sodaatee qarshii akka kaffaluuf cinaa deemee akka tuttuqus eeraniiru. Dhimmisaa mana murtii geenyaan adabbii hidhaa waggaa dheeraa waan mursiisuuf namoota dhimma kana harkaa qaban dubbifnee maallaqaan baafna. Maallaqa qopheessaa jechuun sarara hannaa akka diriirsan himu. Namni hedduun yakka malee mana hidhaa keessa ji'ootaaf taa'aa waan jiruuf maatiin nama ofii jedhee qarshii gaafatame kaffalaa jedhan. Anis haaluma kanaan obboleessa kiyya baasisee jedhu. Dallaalaan baroota darban lafa Oromoo gurguraa ture har'ammoo nama gurguruutti ce'uu kan himan namni kun warri hiisisuu fi hiiksisuu koomishiniidhaan hojjetu jedhu. Ragaa balleessuuf jecha maallaqni kaashiin harkarratti kennama malee baankii hin galu kan jedhan namni kun maallaqni kaashii gaafataman argachuun hedduu nama rakkisaa jedhu. Keessumaa abbootii qabeenyaa mootummaatti hin maxxannee fi jiraattota waan gaafataman kaffaluuf humna qaban qorannoodhaan hidhaa jiru jedhu. Qorattonnis namuma nagaa dhimmisaa hin ilaallanneen shororkeessaa fi loojistiikii diinaati jedhee himatama jedhu. Warri hiisisuu fi hiiksisummoo koomishinii isaa herreeggate erga qarshii maatii hidhamarraa fudhatee hiiksisa jedhan. Dhumarrattis daldalli lafaa dhaabbannaan hiisisuu fi hiiksisuudhaan daldalli namaa jalqabee jedhu. Boruu Lataatu qindeesse. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Yeroo gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.